Mee yaada cidha guddaa tokko irratti affeerantanii muuziqaan ni taphatama, namoonni ni shubbisu, kolfis ni dhaga'ama. Garuu jidduu shubbisa kanaatti namoonni reeffa fira isaanii waggoota dura du'e awwaalaa baasanii harka isaanii ol kaasanii shubbisaa jiru. Kun aadaa biyya Madagaskar keessatti Famadiyaanaa jedhamuun beekamudha. Hiikni isaa reeffa galagalchuu jechuudha. Namoonni Madagaskar maaliif reeffa fira isaanii awwaalaa baasu? Kun kabaja moo gocha nama sodaachisuudha? Aadaan kun kan raawwatamu saba Malaagaasii jedhamaniin akka amantii isaaniitti. Lubbuun nama du'ee tokko guutummaatti gara addunyaa biraatti hin darbu. Hanga qaamni isaa guutummaatti lafatti makamutti yookaan hanga reeffi sun lafeetti jijjiiramutti namni du'e sun akka waan lubbuun jiruu fi maatii wajjin jiraatutti lakkaa'ama. Kanaafuu yeroo yeroon awwaalaa baasanii isaan dubbisuun itti haasa'aa shubbisuun jaalala nuti isaaniif qabnu agarsiisa jedhanii amanu. Famadiyaanni yeroo baay'ee waggaa 5 hanga waggaa 7tti al tokko raawwatama. Guyyaan isaa guyyaa gammachuuti malee guyyaa gaddaa miti. Maatiin walitti qabamee awwaala banuu reeffa sana suuta jedhanii baasu isa booda kafana moofaa sana irraa buqqisanii kafana haaraa fi qaalii ta'e itti maru. Reeffa sana harka isaanii irra ol kaasuun muuziqaa wajjin shubbisu. Maatiin oduu haaraa addunyaa kana irratti ta'e reeffa sanatti himu. Kana hundumaa erga godhanii booda osoo aduun hin lixin reeffi sun kafana haaraa wajjin awwaala keessatti deebisanii kaa'u. Kafana moofaa sana immoo akka carraatti maatiin fudhatanii rafu. Har'a aadaan kun mormiiwwan lama isa quunnamee jira. Waldaaleen kiristaanaa biyya sana gocha kana akka amantii waaqa tolfamaatti ilaaluun ni mormu. Inni lammaffaan immoo ogeeyyiin fayyaa reeffa awwaalaa baasuun dhibeewwan adda addaa namatti fiduun babal'isuu danda'a jedhanii sodaatu. Garuu namooti Madagaskariif Famadiyaanaan eenyummaa isaaniiti. Inni gadda caalaa jaalala du'a caalaa jireenya irratti xiyyeeffatu jedhu namoonni kun. Famadiyaanni dhaloota har'aa fi dhaloota duraan darban gidduutti riqicha uuma. Duutii gargar bahuu osoo hin taane karaa biraa walitti dhufeenya akka ta'e ittiin agarsiisu. Isinoo aadaa kana irratti maaltu isinitti dhaga'ama? Reeffa fira keessanii wajjin shubbisuu ni dandeessu? Yaada keessan komentii irratti barreessaa. Subscribe gochuus hin dagatinaa.